Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birbo Chalaati. Egaa akkuma mata duree irratti argitan har'a gaafii dubartoota hedduu kan ta'e kan namoonni yeroo baay'ee karaa keessattiin illee na gaafachaa turan, karaa Telegiraamii, karaa TikTokii, even kommentii YouTubetiin illee kan na gaafataa turan waa'ee guyyaa ulfaa'uu dubarootaa irratti kan waan jedhu guyyaan dubartiin tokko carraan ulfaa'uu ishii guddaatti ta'e guyyaa kam akka ta'een isinitti himuu dhufe. Egaa akkuma beekamu dubartiin takka marsaa laguu ishee tokko keessatti carraan probabilitiin ulfaa'uu almost saayikilii san guuturree kan ta'u yoo ta'u, garuu ammoo guyyoonni murtaa'an fertile window yookaan immoo guyyaan carraan ulfaa'uu baay'ee olaanaatti ta'e yoom akka ta'e adda baafachuu namni barbaadu baay'eedha. Kana malees immoo guyyaa san waan garaagaraatiif itti fayyadamuuf illee ni jira. Fakkeenya dubartoonni tokko tokko kan qoricha fayyadamuu hin barbaanne yookaan immoo karoora maatii fayyadamuu hin barbaanne guyyaa san adda baasanii guyyoota sanirraa wal qunnamtii saalaa gochuu dhiisuudhaan akka mala ittisa da'iinsatirree kan fayyadamuu barbaadanii jiru. Kana malees immoo dubartoonni ulfaa'uu yookaan immoo akka garaatti isaan hafuu barbaadanis guyyaa kana keessa wal qunnamtii saalaa raawwatanii daa'ima godhachuu waan barbaadaniif sagantaadhaan namni tokko tokko sagantaadhaan yeroo barbaade keessatti ulfaa'ee daa'ima godhachuu waan barbaaduuf guyyoota kana beekuun irra caalaa faayidaa kana lamaaniif waan fayyaduuf isa kanarratti har'aanis isinitti himuu dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Kana malees immoo namoonni karaa Facebookii fuula Facebookii kiyya hin beekne barnoota garaagaraa karaa Facebookii fi TikTok irree waan kenninuuf fuula Facebookii kiyyaa Dr. Birbo Chala jettanii search gootanii karaa saniinis follow gootanii nu hordofuu dandeessu. Hanga dhumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kana immoo like gootanii yoo jalqabdan natti tola. Karaa barnootichaa. Egaa hordoftoota keenya dubartiin tokko guyyaa kam yookaan immoo guyyaa carraan ulfaa'uu ishii guddaa itti ta'e kana baruudhaaf jalqaba irratti isa san isinitti agarsiisuun dura saayikiliin tokko yookaan immoo marsaan tokko jechuun yoomi. Marsaan laguu saayikiliin tokko kan marsaan tokko kan jedhamu yoomii kan jedhu san beekuu barbaachisa. Marsaa laguu dubartii tokko kan saayikilii tokko jechuun guyyaa jalqaba marsaa laguu dubartii sun itti arguu jalqabdee kaasee hanga borumtii marsaa laguu itti aanu arguu jalqabduutitti. Like fakkeenya marsaa laguu odoo dubartiin takka guyyaa har'aa arguu jalqabdee dhiiga ishii otoo arguu jalqabdee yoo fakkeenya dubartii sun guyyaa 28 yookaan 30 yookaan 29 itti dhufate deemee fakkeenya fulbaana 28 bultee gaafa fulbaana 29 ganama marsaa laguu argite yoo ta'e marsaa tokko jechuun har'aa kaasee haga gaafa fulbaana 28 yookaan 29 ta'a jechuudha. Hanga borumtii marsaa laguu itti aanu arguu jalqabdutti saayikilii tokko yookaan immoo marsaa tokko jedhama jechuudha. Egaa kuni akkana yoo ta'u guyyaa kana akkamitti adda baafna? Guyyaa dubartiin takka carraa ulfaa'uu ishii guddaa itti ta'u yookaan immoo fertile windows guyyoota jedhaman akkamitti adda baasnaa kan jedhutti gaafa deemnu guyyaa kana adda baasuudhaaf jalqaba irratti guyyaa ovulation dubartii sanii baruu barbaachisaa jechuudha. Guyyaa ovulation sanii baruu barbaachisaa. Guyyaa ovulation jechuun immoo maali? Guyyaa ovulation jechuun ovulation jechuun imala hanqaaquun bilchaatte yookaan immoo hanqaaquun fertilizationiidhaaf qophoofte hanqaaquun bilchaatte akkuma beekamu ovarii keessatti oomishamtu hanqaaquun dubartii ji'a keessatti yeroo tokko hanqaaquun kan oomishamtu. Hanqaaquun oomishamtee bilchaatte tun ovarii keessaa kaatee gara ujummoo ovarii deemti jechuudha. Ujummoo ovarii keessatti fertilizationiin kan gaggeeffamu waan ta'eef imalli hanqaaquun ovarii keessaa kaatee gara ujummoo ovariitti gootu kun maal jedhama? Ovulation jedhama jechuudha. Kanaaf guyyaa dubartiin takka carraan ulfaa'uu guddaatti ta'e beekuudhaaf jalqaba guyyaa ovulation san beekuun barbaachisaadha jechuudha. Guyyaa ovulation san beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa guyyaa ovulation kana akkamitti beekama? Guyyaan ovulation kunis beekuudhaaf akkuma beekamu dubartiin takka marsaa laguu sirriin guyyaa 21 kaasee haga 35 gidduutti itti dhufa. Haa ta'uti garuu dubartoonni baay'een giddu galeessan marsaan laguu isaanii guyyaa 28 itti dhufa. Fakkeenyaaf dubartiin tokko marsaan laguu ishee guyyaa 28 itti dhufa jennu laayikamma kaleessi fulbaana tokko guyyaa kaleessaa marsaan laguu ishee itti dhufuu jalqabee jennu. Fulbaana tokko day waan jennaa jechuudha. Guyyaa kaleessaa itti dhufuu jalqabee day waan.
day one jedhama. Guyyaan jalqabaa itti dhufe guyyaa jalqabaati. So dubartiin kun guyyaan carraa ulfaa'uu ishii guddaa itti ta'e adda baasuudhaaf guyyaa ovuleeshinii san beekuun barbaachisaadha isiniin jedhee. Guyyaan ovuleeshinii dubartii kanaa yoomi? Dubartii marsaan laguu ishii jalqaba fulbaana tokko arguu jalqabde ovuleeshin day ishii yoomi? Dubartiin kun guyyaa 28 kan argitu ta'e jechuudha. Ovuleeshin day ishii sana baruudhaaf guyyaa 28 ani itti dhufoo ta'e fakkeenya 28 hir'isuu 14 jenna. 14 jechuun dubartiin marsaa laguu argitu tokko guyyaan ovuleeshinii ishii marsaan itti aanu dhufuudhaaf guyyaan 14 yoo hafu. Guyyaa 14 dursitee guyyaan hafu sun ovuleeshin day jedhama jechuudha. Fakkeenya guyyaa 28 nutti dhufe 28 hir'isuu 14 ta'a. Kana jechuun day 14 yookaan guyyaan 14ffaan guyyaa ovuleeshin dayti jechuudha. Guyyaa 14ffaan guyyaa ovuleeshin dayti jechuudha. Kana jechuun day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 jennee day 14, day 14, day 50 amma deeme day 28tti deema. So day 14 kun guyyaa ovuleeshiniiti jechuudha. Yookaan immoo guyyaa hanqaaquun sun ovarii keessaa baatee ujummoo ovarii keessa itti ta'e jechuudha. Kanaaf kan hanqaaquun dubartii tokko sa'aatii 12 haga 24 turti. Ovuleeshiniin raawwatee yookaan immoo ovarii keessaa gara ujummoo ovariitti dhuftee sa'aatii 24 jechuudha kan isheen turtu. 12 haga 24 turti. Kanaaf dubartiin kun yoo meree guyyaan ulfaa'uu ishii guddaan itti ta'u guyyaa ovuleeshinii sanii fi guyyoota 5 ovuleeshinii saniin dura jiran jechuudha. Kana jechuun day 14 guyyaan kunis guyyaan aduun ovuleeshinii kunis carraan ulfaa'uu ni jira jechuudha guddaadha. Day 14, day 13, day 12, day 11, day 10, day 9, 9, 10, 11, 12, 13 kunniin guyyaa meeqa? 9, 10, 11, 12, 13 guyyoota 5. Guyyaa ovuleeshinii kanaan dabalatee guyyoonni 5 kun guyyaa carraan ulfaa'uu dubartii sanii guddaa itti ta'e jechuudha. Achi keessaa garuu guyyoonni 3 day 11, day 12, day 13 guyyoota carraan ulfaa'uu dubartii sanii baay'ee olaanaatti ta'e jechuudha. Fertile windows guyyaa jedhaman jechuudha. Fertile windows guyyaa jedhaman jechuudha. Kanaaf dubartiin amma jenne kun gaafa fulbaana tokko kan itti dhufe kun marsaan laguu ishii guyyaa 28 itti dhufe yoo ta'e yoomidha jechuudha kan carraan ulfaa'uu ishii guddaatti ta'u gaafa fulbaana 11, 12, 13, 14 guyyoonni kun arfan hunda caala guyyaan carraan ulfaa'uu dubartii kanaa baay'ee guddaa itti ta'e jechuudha. Baay'ee guddaa kan itti ta'e jechuudha. Kana malees akkuma dura jedhe guyyaan 28 average yookaan immoo giddu galeessa naa ta'u malee dubaroonni tokko tokko immoo like oduu amma guyyaa 31 itti dhufas ta'e marsaan laguu dubarii tokko guyyaa 38 fakkeenya guyyaa 31 itti dhufa oduu ta'e ovuleeshin day ishii yoomi 31 hir'isuu 14. Akkuma dura jedhe guyyaa 14 dursee marsaan itti aanu dhufuudha guyyaan 14 gaafa hafu ovuleet gooti. 31 irraa guyyaan 14 meeqa? Guyyaa 18. Kana jechuun day 18 guyyaa 18ffaan guyyaa ovuleeshinii yoo ta'u day 18 dura guyyoonni 3 achaanas sun guyyoota 5 irra caalaa guyyoonni 3 achaanas sun day 17 day 17 day 16 15 guyyoota baay'ee carraan ulfaa'uu dubartii sanii guddaatti ta'e jechuudha. Fakkeenya fulbaana tokko argite dubartiin tokko marsaa lagummoo isheen kun kan guyyaa 31 itti dhufoo ta'e gaafa fulbaana 15, 16, 17 guyyoota 13 fi aduu gaafa 18tiin dabalatee jechuudha. Guyyaa carraan ulfaa'uu dubartii kanaa baay'ee guddaa itti ta'e jechuudha. Guyyaa baay'ee carraan ulfaa'uu guddaa itti ta'e jechuudha. Kanaaf guyyoota kana keessa walqunnamtii saalaa yoo raawwatame dubartiin sun carraan ulfaa'uu ishii baay'ee olaanaadha jechuudha. Egaa akkuma dura isiniin jedhe irra caalaa wanti kun faayidaa lamaa fi dhimma lamaaf itti fayyadamu dubaroonni tokko yeroo ulfaa'uu barbaadan ispeeshaalii dubartoota abbaa manaa wajjiniin bakka tokko hin jiran yeroo murtaa'aadhaaf kan wal arganuu ta'e daa'ima kan barbaadanuu ta'e guyyoota kana keessa walqunnamtii saalaa yoo raawwatan carraan ulfaa'uu isaanii guddaadha.
Inni biraan immoo akkuma kana akkan dura isiniin jedhe tarii mala qorichoota da'iinsa ittisaa fayyadamuu yoon barbaadin guyyoota kanarraa fageessanii guyyoota torban kana guyyaa ovulationiitii fi bariisaatii fi guyyoota torban san dura jiran guyyaa kana walqunnamtii saalaa yoo raawwachuu baatan akka da'iinsa ittisaatti illee fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'utii garuu malli kun mala gorfamuu miti. Yookaan immoo karoora maatii mala gorfamuu miti. Maaliif jennaan carraan ulfaa'uu guyyaa kanatu guddaadha malee dubartiin takka sa'aatii kamittuu carraan ulfaa'uu hinuma jira jechuudha. Probabilitii isaatiitu wal darba malee carraan ulfaa'uu darbee yeroo kamittuu ni jiraata jechuudha. Hanga dubartiin sun marsaa laguu argaa jirtutti carraan ulfaa'uu dubartii tokkoo ni jira jechuudha. Kanaaf akka mala da'iinsa ittisa idileetitti fayyadamuun illee hin gorfamu jechuudha. Egaa kanadha. I think wanna ifa jedhee yaada. Wanti immoo ifa isiniin taane yoo jiraate komentii jalatti nu barreessaa. Yeroo taanutti irratti qabannee barnoota bira yeroo leesanii taanu irratti qabannee isinii dhufna. Ammas irra deebinee yeroo YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Fayyaataa galatooma.